duba ijoollee adeerran keetii kan osoo si agartuuti ijoollee adeerran keetii kan kanatti egaa hanga achitti deebiin gaa khalaas. إلا كثير كذا جتين ديبني بلا كنت بروان دبر. نمني فوق شان الله وقان سنيما يوان سنيناس وإنه الله وليني نفاني اللي بسكر بدي جوف نمني فوق شان كأنه دم إجابة حياة ديتي نمني إجابة الله نمني إجابة. بريا جرقة نعوامله بركاني بكسري دبوف نجى باروبا وان لال وانتقوني وان التين بيكمته نمني تقوان التين بيكمته قافدي يسلوكوا مكايسين جته هلالا dirqama isii waan takka qaqqabdee dhukkee irraa kaasuu qabdi. Nagaa'uun isiin rispoonta naami. dubbii barqoon. Wallahi amantanii amanu baatanii deengadamma hijaaba kaayyadeetiin dabbaan dhufeen irraa waraabee Allahu akbar jennee guyyuma sana Allahu akbar idhaan maashaallah naa kanneen biraa kutan. Guyyaa lammaffaatiin liibii seenaa nama 15 nama 14 naala subhaanallah astaghfirullah jenna. Hijaaba. Mee nama finnee TikTok keessatti gadinneeni. Nama kana meekam goona yaa rabbi sodaatu. Amma lakki tana keessa si galchina amman tana. Amma tana keessa si galchinu bala barbaadna. Keessa galchinu. Oromoo jaalala oguu isii waan nagee haasu. Oromoo nama geemana taphachiisuu qabdi maallaqa zakkii daalaas naa kanne mana hidhaatiin na hidhaniitiin achii kunoo waan silaa amata shannan murteessan silaa wayiin firaa beekaan beektuu beekama. Waan takka qullarraan jiranii dalagan dhagee meeshaa mana nyaataa hundanaa qopheeffata. Amma Oromoon gargaarsa naa godhuu qabdi mana nyaataa hidhattiin deebi'achuu barbaada. Ati ma baasa boro Itoophiyaa baafadhu khalaas baaree si geessinaati bakka xayyaaraan dhayitu. Ambaariin hin fedhu waraqaa yoo inni saariin qabaan ispoonsar hundaas naa ba'ee jira warra oomaan hin hanjee saboo gurbaan san arabaa waliin jira Kanaadaa jira ispoonsar harkadheetiin jira waraqaa yoo inni saariin qabaan maraalleen baadiyyeetti citee bi'aaf duuba oomaan baadiyyaa. Riskoo garuu dhiifama ilmaan mee qabda ilmaan mee qabda. Takkuma qabdi. Maashaallah. Intala dadari. Ando mugaadhaan siin jeemoo. Lakki intaltiin hin baane intaltii abbaan. Warra gaara mul'ataati dabbaal intala lafa lama. Warra gaara mul'ataati. Hai aboo ajaa'iba kan mitiyyoo maashaallah soddataan akalas mitiyyoo ta'e ilma kiyyaa kanine. Intala dubaraati artiyya safaata dhiitaa ijoollee amata lamaa seete intala amata kudhanii qaatiin lafaa qaba. Rakkoon qabaachuu guddifna aboo abbaa roobaa irra dhawaa mucaa kadiiri kanine intala riskoodhaa kanine rabbi subhaana. Lakki mucoon heeruman keenya dura riskuma kanneen dura. Ana Ameerikaan na kanna Ameerikaatti fadha yaalaa fadha malee Ameerikaan waan sanuu na hafuutu. Seda risko bakka dura si kanneen ariise akkas taana abbaan roobaa baay'ee. Soomaalti tokko kadhee isaan kaana gootan barana soomaalti tokko kadhee maaliif hargee isaa tana keessa dhiira mashruufamuu barbaaddu jira mana nyaataa dalagee bunaan zooree inni taa'ee mana keessan eegu takka jira ana akkasan hin danda'u namu sheeriin. Galgala namu khishafiti wali galanii ana akkasitti sheeriin isaniin fada malee an qoftiin dalagee isa telefoona liqii fuudhee fi mana raffisee saabunaatti bitee shittootti bitee maa hin danda'u xaaxaa sana Soomaleen na dandeessi sheeriin gillee miti. Duba dhiyoo tana riskoonni fuuti malee ni rumtu jechuuf haa takkaa jira bara duba nama fuudhuuf dhiiraniin fuudhettee yaaddu kamitti dhiira akkasii feetare. Yaada jijjiiranii fuudhateeti yaade dhiiraan akka barbaadu sanniin dhabe masfartii san herrega gadda ol dalaguun jiru kan herrega gadda. Abbaa roobaa akkana itti gaafun riskoon ta'e. Lakki sana namni gisee aaree maal jaa gaafa nama fuudhabe firraa nama fuudhabe ana fuudhan jedhani aara saboo aaran beektini dubbii goofataa. Akkuma duriyyaa kana nu gargaara adumaan lafa kaayyaddaa dhugaa rabbi amma soomaaltichaan harkaddee. Nixana gootan aruus isin goona asin jiru sanu waan dasne jirra wallahi. Inuma liibirra nama kuma meeqaan nama yeroo duraatiif liibirratti rekoord